luko koko tajalala okomme jalala namote olego Ashama arkfuni jirtu hordoftoota fi kabajamtoota chaanalee koo irra jirtu bakka jiraatan bakka viidiyoo haaraa wal deebine akka jijji kiyya godha bira yeroo tokko እና Kero baay'ee koomintii jalatti lakkoofsa kee nuuf kennan jettan akkamitti lakkoofsa kee koomintii jalatti kenna shamarranii warroon akkasii waa'ee uffata namni nagaafachuu barbaadan fakkaata warqi sanyii Oromoo jedha warqi sanyii haa duraan warqi sanyii Oromoo jedha ture yommuu karaa Hacaaluutti jire warqi sanyii Hacaaluu hundeessadhaan feesbuukii argachuu dandeessa warri haaraa dhuftan hanaa dhufu akkasuma koomintii laayik gochuu hin dagatina yaada keessan koomintii jalatti kennachuun maal na hara wanni qabadhee dhufee kanaan dura waa'ee hojii tiyaashimoo tiyaasii jedhama wanti kanarratti qarshii nyaatameetiin ture ammas namni akka hojii kanatti galuuf yeroo baay'ee namoonni dhufanii wanta kana naan jedhanii shamarran baay'ee namoota baay'ee wantoota kanatti akka galantaa gochaa jiran jechuudha ammas maaltu ta'ee kana dura ani kasaaree ture hojii kanatti isinitti hoo barbaada seenaa kana jechuudha seenaa kana inni dubbanee irraa fadhee dhiiseeyyuu amma garuu warroonni ammas kottu gara tiyaansii kana jedhanii namoota dhufanii na haasofsiisaniitu jira yeroo baay'ee jechuudha bilookii godheetiin irraa namoota akkasii geggeessa malee እና yaadadhe lakkaani kana dura birri kuma shanyaatameen jira birri biyyaa jechuudha. እና akkamitti hojii kanatti dursa seen akkuma dura hojiin kun dhufe jedhanii biyya beeruuf ture yeroo sana baqa baay'ee najanan baqa hojiin akkanaa bareedaadha carraa makiinaa argachuutu jira makiina shallamamtaa biyyoo galti biiroo keessatti hojjetaa hojiin kun hojiin baqa hojii si jijjiiru hojii mana namaa hojjechuu keessa nama baasudha wanti hin jedhamin hin jiru. Dhugaanatti fakkaatee namoonni baay'een keenya dhugaanatti fakkaatee hojii san birri kuma shashan kafallee seenni. Gaafa seennu nama fiduu qabdan jedhamne nuti dura osoo qarshiin kennin gaafa qarshii kennutti nama 4 fiduu qabdan nan jedhan. Nama 4 eessa fidaan nama 4 yoo fidin qarshiin kasaartaa nan jedhan. Nama 4 immoo namoonni hojii kanatti baay'ee ofitti amananii seenuu waan hin barbaanneef nama 4 argachuu hin dandeenye. Achumaan qarshii kuma 5 kasaaree achumaan zim jedhee dhiisuu maallee natti fakkaanne yeroo sanaa. Akkasitti dhiisee jechuudha. Ani ergasii nama waa'ee hojii kanaa natti taasa osuma deebiitti naaseen bilookiin godha. Hojiin kun sobaa dhibbatti sobaadha. Kabiraan mootu haraama. Qarshii namaa nyaata. Nama yoo fakkeenyaaf ani yoo qarshii sanaan galee amma qarshii kuma 5 kafalee galee miti ani immoo nama 4 fideetiin kan nama sanaa fudhadha jechuudha qarshiin kan nama sanaatu na deebi namni sun nama fiduu qaba akkasitti wantaani kasaaradha soos kun immoo haraama cubbura qarshii nama nyaatti malee dafqaanii miti wanti dhufe jechuudha kanaafiyyuu hojii akkana kanarraa of eeggadhaa waan seexanaati dammoo yeroo namatti haasan baqa wanna jedham maani waa'ee amantiidhaan wal keessa makanii yoo musliima ta'e akka musliimatti taasa yoo warra beentee ta'e akka beenteetti bakka yoo mafasii wayii qaban jechuudha si harkisu bakka akkanaa hojiin akkasii akka amma ana intalli takka dhufte baay'ee tokko na haasofsiistee bakka hojii baay'ee si jijjiiruu danda'uudha biyya keetti irratti guddatteetti mul'achuu danda'u naamna. Waanuma ani beekne itti fakkaata habiibti kana dura seenee birri kuma shanyaatamee jiraan irraa deemee dheetiin bilookii godhe isti sagalee kana dhaggeeffadha walitti deebinaa sagalee isheeti jechuudha. እንዴት ነሽ? እንዴት አመሸሽ? ውሎ እንዴት ነበረ? ሁሉ ሰላም? ሰዓቴ ማለት ነው። ስለዚህ በትርፍ ሰዓትሽ የራስሽን ስራ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ የሰው ስራ ሳይሆን የራስሽን ስራ ነው የምትሰሪ ማለት ነው። ባለሽ ሰዓት በትርፍ ጊዜሽ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ የሰው ስራ ተመስራትና የራስ ስራ ተመስራት ማንኛው ይበልጣል? የራስን ስራ መስራት እጅግ ያስደስታል ማለት ነው። ስለዚህ በትርፍ ሰዓትሽ ስራ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ ትልቅ እድል ያቀርብልሽ ማለት ነው። ስለዚህ ራስን የቻለ ደግሞ መረጃም አለ መረጃውን ደግሞ እልክልሻለሁ ታዳምጪዋለሽ ማለት ነው። እና በትርፍ ሰዓትሽ ስራ መስራት የምትፈልጊ ከሆነ ንገሪኝና መረጃውን እልክልሻለሁ ማለት ነው። እሺ የኔ ወድ እና ስለዚህ ሀሳብሽን መጀመሪያ ንገሪ ማለት ነው። ለምን ነገ ላይ ከስደትም ስትወጪ ኢትዮጵያ ሀገርሽም ስትሄጂ በቢሮ መስራት ትችላለሽ። ይሄ ስራ በኦንላይንም በኦፍላይንም መስራት የምትችይው ማለት ነው። በቢሮ መስራት ትችላለሽ፣ በኦንላይንም መስራት ትችላለሽ። የትም ቦታ ሆነሽ መስራት ትችላለሽ ማለት ነው። በጣም እጅግ ደስ እያለኝ ማለት ነው። እና ስለዚህ ሀሳብሽ ንገሪኝና መረጃውን ሸር አድርግሻለሁ።
Innaa sagalee mucayyoo kanaadha baay'ee tokko jechuudha. Kana malee kana durallee intalli takka dhuftee baqa akkasitti akkana naan jettee noo ana hojii akkana kanatti seenuu barbaadu hojii kana beekaa itti hojjedhee qarshii nyaatamii ture ምናምን እንጂ ገስት ዲሳ yooti bilbila tokkoon bilooki gooti kabraatiin dhufa yooti tokkoon bilooki gooti kabraatiin dhufa innaa hojii kanarraa of eeggadha hojii baay'ee gaarii miti sobaadha dhubbaan dhibbatti sobaadha qarshii nama baay'eetu itti kasaare hojii kanatti kan mucayyoon takka gaafa ani 5,000 kafalee galu isheen immoo 10,000 galtee sadarkaa qaba jedhan sadarkaa 5,000 galuutu jira kan 10,000 galuutu jira isheen kan 10,000 galtee bira 10,000 kasaarte namummaa ni beeku ollaatti jechuudha na baay'ee kasaaraa qaba baay'ee hojii cubbuu qabudha kun dhibbaan dhibbatti waan hin jirredha akkamitti namni mana taa'ee qarshii onlaayiniidhaan jechuun kun akka yuutuubii yoo ta'e okay kun ammootu jechuun qarshuma namaa cubbuudhaas jechuudha osoo atama fakkeenya kan ittiin galee nama fide namni sun yoo nama an argatin birrii nama sana nyaatamu fakkeenya faana namatu na fide yeroo sana jechuudha namatu na intala takkatu na galchee isheetu akkana jettee na galchee isheen qarshii kiyya nyaatte ani immoo nama fide qarshii san deeffachuu hin dandeenye qarshii san nyaatte cubbuudha jechuudha isheetti jechuudha እና ደግሞ nama guddaa keessatti hojjeta kampaanii kana keessa jedhanii maaliif beeka'anii baay'ee cubbuudha of eeggadhaa wanta kanarraa namoota waa'ee kanas ni taasisan deebiitiin deddeebisina bilookii godha yoo deebii waliin deddeebistanii maanni hojiin kunii minaamna jettee deebii waliin deebisu dhugaa sitti fakkaata wantoota adda addaa sitti erganii fakkeenyaaf namatu viidiyoo dhufa viidiyoo nama adda addaa si ergan hello akkam nagaa keessan jirtanii ani hojii kanatti hojjedhee baay'ee jijjiiramee baay'ee akkas ta'ee makiinaa of duuba godhanii makiinaa kana hojii kana erga seenii bitadhee mana kana erga hojii kana seenii jijjiiramee erga hojii kana seenii mana arabaa keessa ba'ee wantoota kana viidiyoo akkana sitti dhufa dhiirrisiin dhufa anillee kanatti biyya namaa ture kinoo erga hojii kana seenii makiinaa bitee mina baqa jechuun hojii hin jirre sitti fakkeessa. Yoo ati gruppii isaanii keessa si galchan wanti kun dhugaadha jettee atumtuyyuu dhugaa sitti fakkaatee seenta jechuun waan tokko baqa fakkeessuu baqa jechuun waan hin jirre uumanii jechuudha sagalee adda addaa sitti ergan sagalee kana immoo sagalee daqiiqa 20 ol sitti ergan sana dhaggeeffattee baqa jechuun dhugaa sitti fakkaata waan si harkisu wayitu jira jechuudha namoota akkasii wajjin hinaasina qaxxituma bilookii gochuu malee jechuudha እና ani kana dura birrii 5,000 kasaareen jira isin durallee akka hin geenye yaada kana isin dabarsuu barbaade hojii waa baay'ee hojjechuu danda'a namni jechuudha qarshii yoo qabdan biyya keessatti lafa kontiraata futanii qochisiisuu dandeessanii waa baay'ee biizinii baay'ee dalaguu dandeessan biyya keessatti jechuudha qarshii yoo qabaattan wanta akkana cubbuu kana muutuu dirqama yoo hojii kanatti galte birrii nama fiduu qabda namni sun nama fiduu qaba kun qarshuma nama haraama cubbuudha wanti akkana hin jiru jechuudha kanaafii waan akkanarraa of eeggadha jechuun barbaadeeni akka kan jechuun wanti kun kan ture garuu hanga maani badeessi ayyuu beektanii addunyaarraayyuu badeessi wanti akkana jechuun jedhanii gara waggaa meeqaati edaa stiil ammallee hin jira jechuudha namoonni baay'een jajjaramanii namoonni dhugaa itti fakkaatu namoonni akka keenyaa hin beekne ammas baay'een isaanii yoo namni dhufee akka jedheen kan dhugaa isaanii hojii kanatti galan baay'eetu jira innaa kanarraa of eeggadha jechuu barbaadanii obboleeyyan kiyya baay'ee sin jaalladha baay'ee sin kabajaa komentii yaada babbareedaa naaf laattanii yeroo viidiyoo hojjedhu galatoomaa garuu yeroo baay'ee ijoolleen keenya komentii jalatti lakkoofsa na gaafattanii lakkoofsa immoo komentii jalatti yoon kenne baay'ee namoonni jechuun jira nama hunda keessummeessuun yaa ulfaata waan ta'eef kanaafiyyuu karaa feesbuukii yoo dhuftanii immoo wayyee jechuudha lakkoofsa kiyya pabliik irratti baasuun barbaanne waan ta'eef jechuudha kanaafiyyuu maal gootu beektu karaa feesbuukii Warqii Sanyii Haacaaluu Hundeessaa jedha feesbuukii kee waan ta'eef achiin na dubbisaa achiin argachuu dandeessan hin beeka shamarran tokko waa'ee uffata yeroo kaanii waa'ee uffata onlaayinii shopping onlaayinii irraa godha jedhee isin hime sana nagaafachuu barbaadan jechuudha እና isinitti himaa biyya hundarra jira jechuudha uffanni gaafa kaan isin agarsiise onlaayiniin kun kaampaanii isaanii biyya hunda keessa jira waan ta'eef biyya kam keessatti iyyuu onlaayinii irraa ajajatanii bitachuu dandeettan waan ta'eef kanaaf iyyuu karaa Warqii Sanyii Haacaaluu Hundeessaatiin na dubbisaa lakkoofsa kee pabliik irra baasuun barbaanne kanaaf yeroo baay'ee intalli takka yeroo baay'ee deebitee nagaafatti inna dhiifamaa karaa feesbuukiitti Warqii Sanyii Haacaaluu Hundeessaa sirreessitee barreessitee qaxxisaan argatta እና ከሰኒ ስኒን ዘራ hanga ቪዲዮ አራ ወልዴውኑት ነገና ትራ ወዱ ስንት እንደሱ ባይስ እንጃላዳ